ebaluu adde ebaluu dhiisi dhiira taate meeshaa rarraafattee sirraa socho'u kottu ana wajjin dorgomi ibsishaa fi maayikii anatu addaan dhaaba sitti maal ani nati argitu kun ibsishaan kenna waan hin taanetti san dhiifnu dhugaa sitti maal haadha takka jala sagal jedhan gara kenna sanitti yoo mammaa kan sii galtee dubartiin haadha takka jala sagalii jedhan yoo maayikii rakkinna isin jettan kana qabaatte anaa kootu birrii 50 fudhadhu nyaadhu 50 birrii Itoophiyaa birrii 50 nyaadhu kootu sii kakadhe wallahi jedhee sii kakadhe maqaa rabbiitiin ani ilma muslimaati maqaa rabbiitiin kakadhe wallahi billahi jedhee kakadhe wallahi 50 sii galchaa kuno osoo takkana nalaaltu bilbilee risiidii ummata oromootii maxxansa garuu gaafati viidiyoo isiin harkaan geette qofa viidiyoo isii ammoo akka isin gootan san hin godhan akka isin Facebook irra maxxansitan san hin maxxansu akka isin TikTok irra maxxansitan san hin maxxansu yoo ati viidiyoo isii qabaattee naa ergite birrii tee 50 ni fudhatta viidiyoo ibsishaadhaan ergaan ammuma kanallee waadaa siiseera nuti baalagee jaalannee hin beeknu takkaa taarika keessatti manaa fi ka barbaadnu malee niitii namni ka barbaaduuf dubartii namni ka barbaaduuf halkan takka wajjiin bulee chus jechuun ifi miti nagaatti jechuun ifi miti manaaf barbaada jireenya isaa guutuu wajjiin dabarsuu barbaada si galtee dhiirri teenna dhalaa namni biraa jaalatuyyuu hin feetu dhugaa sitti hima hin feetu maaliif jennaan gara keenya sanitti qalbiin dubartiitu nama tokko yoo bira jiraatte sanumaa dhiisi akkasi seerri dubartiin nama biraa wajjii yoo isiin jiraatte isumaa dhiisi hin safaatin hin maraatin hin caqaaqamin dhiisif isiin achi garagaltee nama tokko dabalamtaanaan qalbiin dubartii takkattiidha isumaa dhiisi malee afaan bantee jala deeme ansi jaaladhe ansiif maraadhe ansiif caccabe wii jetteen booyin dhalaan nama tokko jaalatti dhalaan onnee takka qabdi onnee takkatti san nama tokkoof kenniti deebistee ammoo yoo ati galganaa ganama halkanii guyyaa dhaabattee waa'ee isii yaadde isiin quba sin qabdu asumaanuu Muhammadoon kana isiniif himuu danda'a yoo akkuma jettan san maayikii fi ibsishaa addaan baasuu barbaaddan ragaa qabatamaa yoo qabaattan viidiyoo maayikii yoo qabaattan viidiyoo natti ergaa hin rakkatinaa hin cinqaminaa hin dararaminaallee hin azzabaminaallee uf hin cinqinaa diqqoollee ibsishaa anatu bilbilaan dhaaba ibsaan Faransaay jira yoo mara jabaatte ammoo baabura jedhan san keessa seenee Faransaay dhaqee gurra isaa qabee itti argisiisa mucayyoo tanan fuutuu hin jaani gurra isaa akkana qabee gaafati viidiyoo naa ergite si galtee hin qabnu waan akkasii never ever hin jiru wanni akkasii nu birallee hin jiru waan akkasiillee hin barbaannu dubartii takkattii jaalanne san taqun nagarii qabdu jaalanna ibsaa fi maayikii wal jaalatanii jiran isaantu wal jaalate garuu isin warri waan takka hin beeyne sammuun keessan kun hin dalayne ijoolleen kun feemasii ta'uuf kana godhan warra jettanii yaaddantu jira abadan no ibsaan miidiyaa kanarratti tiktokii kana keessa jechu gama feesbuukaatitti fakkeenyaaf feemasummaa isaa feesbuukarra yeroo duraanii hin jiru jechuu dandeessa tiktokiin kun akka gaafa dhufeeti ani osoo tiktokii kanatti hin dhufin waa'ee ibsishaa kanaa feesbuukarra quba qaba feesbuukarra dhagaa ture maayikiinis akkasuma feemasummaa isiin kan argattee akka isin amma gootan kana viidiyoodhaan yookaan ganda namaa tuuxee viidiyoo namaa ol baasee propagaandaa dalateetii miti jaalala isiin ummata isiitii qabduuf ummanni isii feemasii godhe